Akkam jirtu hordoftoonni Abdii Akaadaamii nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo barsaa milkaa'el darajjeetii har'a kan hin qabadhee dhufe keemistirii kutaa kurnaffaa boqonnaa tokkoffaa paartii salgaffaadha jechuudha. Paartii salgaffaa kana keessatti mata duree guddaa stoichiometry jedhu jala mata dureewwan xixiqqaa limiting and excess reactants theoretical actual and percentage yield kan jedhu qabiyyee keenyarraa keessatti bal'inaan waliin ilaalaa turra. Barannoo darbe keessatti stoichiometric problem kan jedhu kutaawwan darban lamaan keessatti ilaaluun keenya ni yaadatama. Problemoota stoichiometriidhaan wal qabatan bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaaluun keenya ni yaadatama. Tokkoffaan maas problemiidha. Maas problemiidha. Lammaffaan maas volume problemii. Sadaffaan immoo volume problem jennee bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaaluun keenya ni yaadatama jechuudha. Maas problemii keessatti hangi waan tokko nu kennameetu hanga waan biraa barbaanna jechuudha. Maas problemii barbaaduudhaaf immoo maloota lamaan ilaaluun akka danda'amu tokkoffaan maas reeshoo metadii lammaffaan mool reeshoo metadii akka ta'e qabiyyee keenya yeroo darbee keessatti ilaalleerra. Kan biraan maas voolum problemiidha. Maas voolum problemii keessatti hangi waan tokko nu kennameetu qabee waan biraa barbaanna yookaan immoo qabee waan tokko nu kennamee hanga waan biraa barbaanna jechuudha. Sadaffaa irratti immoo voolum problemiidha. Voolum problemii keessatti qabee waan tokko nu kennameetu qabee waan biraa barbaanna jechuudha. Walumaa galatti isteepiiwwan stoichiometric problemoota ittiin furru qabiyyeewwan darban keessatti ilaalaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. In today's part we will see limiting and excess reactants, theoretical, actual and percentage yield. Qabiyyee keenyarraa keessatti limiting reactant, excess reactant kan jedhu hiika isaanii ni ilaalla. Akkasumas calculationii limiting reactantidhaa fi excess reactantidhaa wal qabatan fakkeenyota adda addaa fudhannee waliin kan hojjennu ta'a jechuudha. Kan biraan qabiyyee keenyarraa keessatti theoretical yield, actual yield and percentage yield kan jedhu ni ilaalla. Theoretical yield jechuun maal jechuudha? Actual yield jechuun maal jechuudha? Percentage yield jechuun maal jechuudha kan jedhu qabiyyee keenya keessatti ni ilaalla. Akkasumas immoo calculationiiwwan yookaan problemoota theoretical, actualidhaa fi percentage yieldidhaan wal qabatanis bal'inaan ni ilaalla jechuudha. Gara qabiyyee keenyatti osoo hin darbin dura mee kaayyoon barannoo keenyaa maali kan jedhu haa ilaallu. At the end of this lesson, you should be able to describe limiting and excess reactants. Kaayyoon barannoo keenyaa dhuma barannoo kana irratti kan isinirraa eegamu tokkoffaan chemical reaction tokko keessatti limiting reactantiin maalidha? Excess reactant gaafa jennu reactant akkamiiti kan jedhu sirriitti hiikasaa ni hubattu. Erga hubattanii booda ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Kaayyoon keenya inni lammaffaan at the end of this lesson you should be able to calculate limiting and excess reactants of a reaction. Calculationii limiting reactantidhaa fi excessing reactantii wal nyaatisa keemikaalaa keessatti ni barbaaddu jechuudha yookaan immoo calculate ni gootu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wal nyaatisi keemikaalaa tokko nu kenname hangi yookaan mooliin wal nyaatotaa yoo nu kenname achi keessaa limiting reactantiin eenyudha? Excessing reactantiin eenyudha kan jedhu beekuudhaa fi calculationii limiting reactantii fi excess reactantidha wal qabatu ni hojjettu jechuudha. Kan biraan at the end of the lesson you should be able to describe theoretical, actual and percentage yields. Theoretical yieldii ibsuu danda'uu qabdu, actual yieldii akkasumas percentage yieldii ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. The last one is at the end of this lesson you should be able to calculate theoretical yield, actual yield and percentage yields. Wal nyaatisa keemikaalaa tokko keessatti yookaan chemical equation tokko yookaan wal nyaatisa keemikaalaa tokko nu kenname achi keessaa actual yield yoo nu kenname theoretical yield akkamitti calculate goona, percentage yield akkamitti calculate goona kan jedhu ni hubattu jechuudha. Yookaan immoo calculationii theoretical, actual fi percentage yieldidhaan wal qabatan sirriitti ni hojjettu jechuudha. Kun kaayyoo qabiyyee keenyaa irraati.
Mee kallattiidhaan gara barannoo keenya guyyaa har'aatti darbinu. Jalqaba limiting reactant and excess reactants kan jedhuun jalqabna jechuudha. Limiting and excess reactants. In a chemical reaction involving two reactants, the reactant that completely consumed first in reaction is called limiting reactant. Walnyaatisa keemikaalaa reactantii lama hammatu keessatti walnyaattota lamaan keessaa kan jalqaba dafee consumed ta'e yookaan dursee xumurame limiting reactant jedhama jechuudha. Limiting reactant jedhama. Walnyaatisi keemikaalaa tokko nuu kenname yookaan immoo chemical reaction tokko keessatti walnyaattota lama walitti daballee kan dursee consumed ta'e yookaan dursee xumurame limiting reactant jedhama jechuudha. So it limits or determines the amount of product that can be formed. Limiting reactantiin kuni dursee waan xumuramuuf erga limiting reactantiin xumurame booda walnyaatisi sun itti fufuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hammi walnyaachuu qabu dhumeera. Kanaaf walnyaatisi sun bakka sanatti dhaabata jechuudha. Kanarraa kaanee limiting reactantiin it determines or limits the amount of product. Hamma product yookaan bu'aa argachuuf deemnu sana determine godha yookaan immoo limit godha jechuudha. Isatu to'ata jechuudha. Erga limiting reactantiin dhumee booda productiin nuti argannu hin jiru jechuudha. Kanarraa kaanee limiting reactantiin productii keenya limit godha yookaan determine godha jechuudha. When limiting reactant is completely consumed, yeroo limiting reactantiin guutumatti walnyaatee xumurame, no more product can be formed and other reactant remains excess. Walnyaatisa keemikaalaa keessatti egaa limiting reactantiin tokko erga xumuramee booda walnyaatisa keemikaalaa gaggeessee reactantiin kan biraa immoo excess ta'ee hafa jechuudha. Otoo walnyaatisa hin gaggeessin hammi muraasni wayii irraa hafeera jechuudha. Walnyaatisa gosa akkanaatiin yookaan immoo dhuma walnyaatisa keemikaalaa keessatti reactantii hafuun excess reactant jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Reactants that present in greater quantities than necessary to react with quantity of the limiting reactant is called excess reactant. Bifa kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Walnyaatisa keemikaalaa tokko keessatti hamma guddaa kan qabu yookaan quantitiin isaa guddaa kan ta'e hamma limiting reactantidhaa olitti hamma guddaa kan qabu excess reactant jennaan jechuudha. Excess reactantiin erga limiting reactantiin consume ta'ee booda irraa kan hafedha jechuudha. Remain unreacted kan ta'e jechuudha yookaan otoo wal nyaatiin kan irraa hafuun limiting reactant jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti limiting reactantidhaa fi excess reactant ibsaa osoo jedhamtanii limiting reactant is a reactant that consume first and limits the amount of product jettanii ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Limiting reactantiin walnyaattota jalqaba consume ta'anii fi akkasumas immoo amountii productii keenyaa determine godha yookaan limit godhaniin limiting reactantidha jettanii ibsuu danda'uu qabdu. Excess reactant define godha yoo jedhamtan immoo excess reactant is a substance or reactant that is not wholly consumed. Guutumaa guututti kan hin xumuramne kan hafee jiruun excess reactant jettanii ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Kun limiting reactantidhaa fi excess reactant jechuudha. Yield of product is the one calculated using limiting reactant and it is the smallest. Kan jechuun maal jechuudha? Productiin keenya kan inni calculate ta'u maalirraa jechuudha? Limiting reactant irraati. Limiting reactantiin dursee consumed waan ta'e productiin sana booda jiraatu hin jiru. Kanaaf productii hamma productii keenya argachuu yoo barbaanne yookaan immoo productii keenya calculate godhachuu yoo barbaanne limiting reactantii irra dhaabbanne jechuudha. Limiting reactantiin immoo the smallest waanidha. The smallest waanidha. Kan jechuun maal jechuudha? Walnyaatisa keemikaalaa keessatti dursee consume ta'e waan ta'eef hammi isaa xiqqaadha jechuudha. Kanaaf hamma xiqqaa kanatu productii keenya determine godha jechuudha. Kan isin dagachuu hin qabne calculationii limiting fi excess reactantidha wal qabatu keessatti
Piroodaaktii keessan kaalkuleet yoo godhachuu barbaaddan limiting reactantii irra dhaabannee jechuudha. Limiting reactantii irra dhaabbanneetu kaalkuleet godhanna jechuudha. The amount of product is independent of excess reactant. Productiin keenya excess reactant irratti hundaa'u. Productii keenya kan determine nu godhu eenyudha? Limiting reactant jechuudha. Kana sirriitti qabachuu qabdu. Amma immoo kan nuti waliin ilaallu steepiiwwan limiting reactantiidhaa fi excess reactantii ittiin barbaannu steepii muraasa kitaaba keessan irraa walitti qindeessee bifa armaan gadii kanaan isinii dhiyeesseera jechuudha. Calculationii limitingiidhaa fi excess reactantiidhaan wal qabatuudhaa fi jalqaba irratti maal goona? Determine mole of substance. Moolii wantootaa determine gochuu qabna jechuudha. Moolii kana immoo eessaa argannaa isa jedhuudhaa fi convert a given mass to mole. Hanga nuu kenname gara mooliitti jijjiirra jechuudha. Hanga nuu kenname gara mooliitti jijjiirra. Akkam goonee lakkoofsi mooliin n-dhaan bakka buufnanneerra. N which is equals to m small over m capital jenneerra. M smalliin given massiidha. M capitaliin molar massiidha jechuudha. Erga bifa kanaatiin lakkoofsa moolii argannee lammaffaa irratti immoo maal goona yookaan steepii lammaffaa irratti calculate the number of mole or mass of product that would be formed by each reactant to decide limiting and excess reactant using quantity of reactant jedha. Erga amma moolii keenya argannee maal goona product calculate godhanna. As keessatti maal hin beeknu? Eenyutu limiting reactant akka ta'e hin beeknu. Eenyutu immoo excess reactant akka ta'e hin beeknu. Chemical reaction keenya keessatti jechuudha. Kanaaf steepii lammaffaa keessatti number of moolii yookaan immoo hanga nuu kenname irra dhaabbannee product keenya calculate godhanna. Reactantii lama qabna jenneerra. Product keenya calculate godhachuudhaaf immoo quantity reactantota keenya irra dhaabbanneetu hamma product argannu sana calculate goona. Fakkeenyaaf hydrogeniitu oksijiinii wajjin wal nyaatee bishaan moolii lama nuu kenne yoo ta'e, steepii lammaffaa irratti maal goona jechuudha. Quantity hydrogenii irra dhaabbannee hamma product argannu keenya calculate godhanna. Hamma product. Ammas immoo itti fufnee quantity oksijiinii irra dhaabbannee hamma product argannu keenya calculate godhanna jechuudha steepii lammaffaa irratti. Steepii sadaffaa irratti immoo determine limiting and excess reactant. Erga product hamma product keenya quantity reactantota irra dhaabbannee calculate godhannee booda steepii sadaffaa irratti immoo maal goona? Kamtu limiting reactantidha, kamtu excess reactantidha jennee adda baafanna jechuudha. The reactant that gives the smallest amount of product is limiting reactant. Quantity reactantii lamaan irra dhaabbannee erga product keenya calculate godhanne achi keessaa hammi xiqqaa kan kenne limiting reactant ta'a jechuudha. The smallest amount of product kan nu kenne limiting reactant ta'a jechuudha. Kanaaf bakka kanatti limiting reactantiin kanadha, excess reactantiin kanadha jenneetu adda baafannaa jechuudha. Itti fufnee maal goona? Calculate consumed amount of excess reactant. Excess reactant jechuun wal nyaata isa darboodha jenneerra. Kan inni wal nyaata isa keessatti hirmaatu amma limiting reactantiin guutumatti consumed ta'utti jechuudha. Kanaaf excess reactantiin ammamtu consumed ta'e kan jedhu mass relationship irraa barbaadan jechuudha. Excess reactantiidhaa fi hamma wal nyaata isa keessatti hirmaate erga calculate godhanne steepii shanaffaa irratti immoo hamma wal nyaata isa keessatti hin hirmaanne yookaan immoo remain unreacted kan ta'e calculate godhanna jechuudha. Isa kana calculate godhachuudhaaf maal goona? Hamma waliigalaa nuu kenname hir'isu hamma wal nyaata isa keessatti hirmaate jechuudha. Hamma wal nyaata isa keessatti hirmaate steepii arfaffaa keessatti calculate godhanneerra waan ta'eef jara kana lama walirratti hir'isneetu hamma wal nyaata isa keessatti hin hirmaanne immoo adda baafannaa jechuudha. Ergaa steepii keenya bifa kanaatiin adda baafannee akka sirriitti hubattaniidhaan fakkeenyota armaan gadii kana fudhannee ilaallu jechuudha. Fakkeenya jalqabaa keenya how many ammonia is produced if 10 gram of hydrogen react with 80 gram of nitrogen jedha. Yoo hydrogeniin giraamni 10 fi nitrogeniin giraamni 18 wal nyaate ammooniyaa hammamtu uumamaa jedha. As keessatti gaa maal adda baafanna? Limiting reactantiin eenyudha?
excess reactantiin eenyudha? Akkasumas excess reactantiidhaaf hammamtu consume ta'ee hammamtu immoo remain unreacted ta'e yookaan immoo wal nyaata isa keessatti osoo hin hirmaatiin hafee kan jedhullee adda baafanna jechuudha. Kanaaf akkuma jalqaba isinii kaasee jalqaba irratti maal ibsachuu qabdu jechuudha. Mee jalqaba foormulaa keenyaa barreeffannu. Foormulaan keenya haayidroojiiniitu eenyu wajji wal nyaate? Naayitiroojiinii wajji wal nyaate. Eenyu kenni? Amooniyaa kenni. 2 mol of amooniyaa. Iddoo kana 3 buufanna jechuudha. Bifa kanaatiin wal nyaata isa keenya erga barreeffanne amma maaltu nuu kenname? Haayidroojiinii giraama 10tu nuu kenname. Giraama 10tu nuu kenname. Akkasumas immoo naayitiroojiinii giraama 18tu nuu kenname. Giraama 18tu nuu kenname. Amma isteeppii jalqabaa keenya irratti maal goonaa? Mool of hanga nuu kenname kana gara mooliitti jijjiirranna. Isteeppii jalqabaa keessatti hanga nuu kenname kana gara mooliitti jijjiirranna. Kanaaf jalqaba irratti moles of hydrogen, moolii hydrogenii akkasumas immoo mole of nitrogen haa barbaaddannu jechuudha. Mooliin n dha isiniin jedheera. N wal qixa ta'a m over m dha jenneerra. Akkasumas kan kanaatiifis n wal qixa ta'a m small over m capital dha jenneerra jechuudha. M small keenya meeqatu nuu kenname? Kan haayidroojiinii 10 giraamatu nuu kenname. Moolaar maasiin haayidroojiinii keenya immoo 2 giraamadha. 2 haayidroojiiniin moolekiyuulidha waan ta'eef 2 giraam per mooliidha jechuudha. Giraama yoo balleeffanne mool of haayidroojiinii keenya n of hydrogen which is equals to 5 molii ta'a jechuudha. Akkasumas immoo n of naayitiroojiiniin keenya immoo which is equals to hanga given maasii meeqa nuu kenname? 18 giraama nuu kenname. Which is 18 giraama hiruu moolaar maasiin naayitiroojiinii keenya tokkoon ishee 14 lamaan ishee immoo 28 giraam per mooliidha jechuudha. Ishiin kun giraama yoo balleeffanne 18 yeroo 28 mooliin naayitiroojiinii keenya meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 6 moolii ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa 6 moolii. Akkasumas immoo 5 moolii arganneerra. Erga moolii haayidroojiiniidhaa fi moolii naayitiroojiinii keenya arganne amma maal goonaa? Meeshii kana bakka lamatti haa baafannu. Bakka kanatti quantity of haayidroojiinii fayyadamna iddoo kanatti. Bakka kanatti immoo quantity of naayitiroojiinii fayyadamneetu piroodaaktii keenya amma arganne kan jedhu adda baafanna jechuudha. Piroodaaktii amma arganne kan jedhu adda baafanna. Foormulaa keenya jalqabaa barreeffannu. 3 mol of hydrogen react with 1 mol of nitrogen to produce 2 mol of ammonia NH3. Gaaffiin keenya ammooniyaa hammamtuu argamaadha. Kanaaf quantity hydrogen yeroo fayyadamnu quantity hydrogen keessatti hydrogen giraama meeqa qabna? 10 giraama qabna jechuudha. Kan nu gaafatu eenyuunni? Ammooniyaa hammamtuu oomishamee yookaan qophaa'edha. Giraamni kun immoo wal qixa ta'a moolii meeqa arganne? 5 moolii arganneerra. Akkasumas immoo mooliin hydrogenii koefficientiin iddoo kana jirtu 3 dha waan ta'eef 3 mool jennee jala kanarratti barreeffanna. Ammooniyaanis immoo 2 mooliidha. 2 mooliidha. Erga bifa kanaatiin barreeffanne isteeppii itti aanu kanarratti maal baafanna? Proportionii seetaappii godhanna jechuudha. 5 moolii irra 3 moolii wal qixa ta'a x irra 2 moolii jechuudha. Bakka kanatti mooliidhaan balleeffachuu dandeenya. Asirraa kaanee x'n keenya wal qixa ta'a 5 baay'isuu 2 hiruu 3 jechuudha. 5 baay'isuu 2 hiruu 3 meeqa ta'a jechuudha? 10 hiruu 3 3 tuqaa 3 moolii ta'a jechuudha. Kanaaf
X'n keenya wal qixa ta'a 3.33 mol of NH3 arganne jechuudha. Moolii 3.3 moolii 3.3 kan ammoo gara giraamaatti deebisuudhaaf 3.33 baay'isuu 17 giraam par moolii jechuudha. Giraam par moolii, mooliin bakka kana jirti. Mooliin kun mooliidha yoo badde inni kun giraama meeqa ta'a jechuudha? 56.6 giraama ta'a. 56.6 giraam of what? Of NH3 arganne jechuudha. Amooniyaa keenya giraama 56.6 arganneerra jechuudha. Karaa kamiin? Kwaantitii haayidroojiniitiin. Kwaantitii naayitiroojiiniitiin immoo itti fufnee ilaallu. Kwaantitii naayitiroojiiniitiin hojjechuudhaaf jalqaba foormulaa keenyaa barreeffannu. 3 moles of hydrogen react with 1 mole of nitrogen to produce 2 mole of NH3. Moolii naayitiroojiinii meeqa qabna? Duwwaa tuqaa 6.4 moolii qabna jechuudha. Bakka kanatti arganneerra waan ta'eef. Kan eenyuun nu gaafate? Kan amooniyaa nu gaafate. Kan amooniyaa nu gaafate waan ta'eef X goonee irratti barreeffanna jechuudha. Iddoo kana koefficientiin jirtu tokko waan ta'eef 1 mool jennee jala kanatti barreeffanna jechuudha. Asitti immoo amooniyaan keenya moolii 2 waan ta'eef 2 mool jennee barreeffanna jechuudha. Achii booda isteeppii itti aanu keessatti proportionii seetaappii godhanna. Proportioniin keenya duwwaa tuqaa 6 moolii irra tokko mooliin wal qixa ta'a. X irra 2 mooliiti jechuudha. 2 mooliiti. Kanarraa kaanee X keenya meeqa argachuu dandeenya jechuudha. X jechuun duwwaa tuqaa 6.4 moolii baay'isuu 2 moolii hiruu 1 moolii jechuudha. Kana yoo waliin baay'isnu meeqa arganna jechuudha? 1.28 moolii arganne kana gara giraamaatti yoo deebisnu 1.28 moolii baay'isuu moolaar maasiin amooniyaa 17 giraam par mooliidha waan ta'eef moolii kana asitti moolii kana yoo balleessine kun yoo waliin baay'ate 1.28 baay'isuu 17 kana yoo waliin baay'isne meeqa arganna jechuudha? 21.8 giraam of amooniyaa NH3 argachuu dandeenya jechuudha. Kwaantitii haayidroojiniitiin kwaantitii of haayidroojiniidhaani NH3 amooniyaa keenya giraama meeqa arganne jechuudha? Giraama 56.6 giraama arganne. Akkasumas immoo kwaantitii of naayitiroojiiniidhaan immoo amooniyaa keenya NH3 giraama meeqa arganne? Giraama 21.8 arganne jechuudha. Giraama 21.8 arganne. Kwaantitii haayidroojiniitiin amooniyaa giraama 56.6 arganne. Kwaantitii naayitiroojiiniitiin immoo amooniyaa giraama 21.8 arganneerra jechuudha. Hamma eenyutu eksesiidha, eenyutu immoo limiiting reaaktaantiidha kan jedhu adda baafanna. Limiiting reaaktaantiin inni smallest yieldii kan kennedha jenneerra. Yookaan smallest product kan kennedha jenneerra. Kanaaf haayidroojinii fi naayitiroojiinii keessaa product xiqqaa kan kenne eenyuun? Naayitiroojiiniidha mitiire. Therefore nitrogen is limiting reactant. Naayitiroojiiniin keenya limiting reactantidha jechuudha. Akkasumas immoo haayidroojiniin keenya immoo maal ta'a jechuudha? Excess reactantidha jechuudha. Excess reactantidha. Erga limiting reactantidhaa fi excess reactantii adda baafannee itti fufnee maal goona? Haayidroojiniin ammamtuu wal nyaatessa keenya keessatti hirmaate kan jedhu adda baafannaa jechuudha. Haayidroojiniin ammamtuu hirmaate kan jedhu
adda baafanna jechuudha. Isa kana adda baafachuudhaaf jalqaba formulaa keenyaa barreeffannu. 3 mole of hydrogen react with 1 mole of nitrogen to produce what? To produce 2 mole of ammonia. Ammonia moolii 2tu uumame jechuudha. As keessatti egaa isteeppii kana keessatti hydrogenii ammamtu wal nyaata isa keenya keessatti hirmaatee kan jedhu adda baafachuu deemna waan ta'eef kanaaf x jennaan. Hydrogenii irra x kaawwanne total molar massiin hydrogeniidha immoo 3/2 giraama 6 giraamadha. Akkasumas immoo nitrogenii meeqatu nuu kenname? Giraama 18tu nuu kenname. Total molar massiin kan nitrogenidha ammoo meeqa? 28 gram per molidha. Kanarraa kaanee amma isattaanu keessatti maal goona? Proportionii keenya seetaappi godhachuu dandeenya jechuudha. X irra 6 giraamaan wal qixa ta'a. 8 giraama irra 28 gram per molidha jechuudha. Isheen kunis gram per molidha. Amma gatii x argachuu dandeenya. Gatii x argachuudhaaf kiriis kiroosii baay'isna jechuudha. Kana kiriis kiroosii yoo baay'isne x keenya wal qixa ta'a. 6 giraam per moolii baay'isuu 18 giraama hiruu meeqa ta'a jechuudha? 28 giraam per moolii ta'a jechuudha. Giraam per mooliidhaan balleessuu dandeenya. Kana baay'isnee yoo hirree gatii x keenya meeqa arganna jechuudha? 3.86 giraama ta'a jechuudha. 3.86 kanatu consume ta'e. Amma kanatu wal nyaata isa keessatti hirmaate jechuudha. Erga hamma wal nyaata isa keessatti hirmaate adda baafanne isteeppii itti aanu irratti immoo maal goona? Ammamtuu excess ta'e yookaan immoo wal nyaata isa keessatti ammamtuu hin hirmaanne kan jedhu adda baafachuudhaaf giraama meeqatu nuu kenname? 10 giraamatu nuu kenname. Meeqatu wal nyaata isa keessatti hirmaate? 3.86 giraamatu wal nyaata isa keessatti hirmaate. Kanarraa kaanee ammamtuu excess ta'e jechuudha. 6.14 gram of hydrogen remain unreacted osoo wal hin nyaatin giraama 6.14 hafee jechuudha. Bifa kanaatiin eenyutu limiting reactantiidha? Eenyutu excess reactantiidha? Akkasumas immoo excess reactantiidhaaf immoo ammamtu consumed ta'e ammamtu immoo osoo wal hin nyaatin hafe kan jedhu bifa kanaatiin adda baafachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wal nyaata isa keenya keessatti nitroogeniin limiting reactantiidha. Hydrogeniin excess reactantiidha jechuudha. Hydrogenii in excess reactantii yoo ta'e giraama 10 kenname keessaa giraamni 3.86 wal nyaata isa keessatti hirmaateera jechuudha. Consumed ta'eera. Akkasumas immoo giraamni 6.14 immoo wal nyaata isa keessatti otoo hin hirmaatin remain unreacted ta'eera jechuudha. Bifa kanaatiin adda baasuu dandeenya. Mee akka sirriitti hubattaniidhaa fi fakkeenya lammaffaatti fufnee ilaallu. Fakkeenya lammaffaan keenya kitaaba keessan irraa exercise 1.12 irraan fudhadhe akkas jedha. If 6.5 gram of zinc reacts with 5 gram of hydrochloric acid according to the following reaction, zinc reacts with 2 mole of hydrochloric acid to produce zinc chloride plus hydrogen gas. Which substance is the limiting reactant? Gaaficha akkas jedha. Yoo zinkiin giraamni 6.5 hydrochloric acid giraama 5 wajjin wal nyaate akka wal qixxaattoo kanaatti yoo wal nyaate eenyutu limiting reactantiidha jedha. Akkasumas gaaffii lammaffaan keenya immoo giraama meeqatu wal nyaatiin hafe excessii reactantiidhaaf jedha. Gaaffii sadaffaan immoo how many gram of hydrogen would be produced jedha. Giraamni hydrogenii meeqatu uumamaa jedha. Kanaaf product keenya hydrogen irra dhaabbanneetu calculate godhannaa jechuudha. Kana
which substance is limiting reactant kan jedhu adda baafachuudhaa fi jalqaba irratti maal gochuu qabna? Moolii argachuu qabna siniin jedheera. Moolii kan zinkiidhaa fi hydrochloric acid. Kanaaf mee moolii isaanii haa barbaadan. Mole of zinc. Zinkiidhaaf mee moolii isaa barbaadan. Mooliin N which is equals to M small over M capitalidha jenneerra. Kanaaf M giraama meeqatu nuu kenname? Giraama 5.6tu nuu kenname. Molar maasiin zinkii immoo meeqadha? 65 giraam per mooliidha. Kun yoo hirame meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa tokko moolii ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa tokko mooliidha. Itti fufnee hamma immoo moolii eenyuu barbaanna? Mole of hydrochloric acididha. Mole of hydrochloric acid argachuudhaaf N which is equals to small m over M capitalidha. Given maasii meeqatu nuu kenname? 5 giraamiitu nuu kenname. Molar maasiin kan hydrochloric acid meeqa? 36.5 giraam per mooliidha. Giraama yoo balleeffanne inni kun moolii meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 1.37 moolii ta'a jechuudha. Moolii amma kana arganneerra jechuudha. Egaa erga moolii keenya arganne quantity reactantii lamaanii fayyadamneetu maal barbaanna jechuudha? Productii keenya barbaanna. Quantity reactantii lamaanii fayyadamne jechuudha. Kanaaf gamanatti quantity of zinkii fayyadamna. Gamanatti immoo quantity of hydrochloric acid fayyadamna jechuudha. Quantity jara kana lamaanii fayyadamneetu bu'aa hammamii arganne kan jedhu adda baafna yookaan productiin keenya hammam kan jedhu adda baafannaa jechuudha. Jalqaba formulaa keenyaa barreeffannu zinc react with 2 mole of hydrochloric acid to produce zinc chloride plus hydrogen gas. Gamanitti isaa barreeffannu zinc react with 2 mole of hydrochloric acid to produce zinc chloride plus hydrogen gas. Productiin keenya akkuman jalqabarra sinii kaasee yookaan immoo gaaffii caarratti ilaallee productiin keenya eenyu irratti xiyyeeffata? Hydrogen irratti xiyyeeffata. Kanaaf zinkiidhaaf moolii meeqa arganne? Moolii duwwaa tuqaa tokko arganneerra. Duwwaa tuqaa tokko moolii arganneerra. Kan eenyuutu productiin keenya hydrogenidha waan ta'eef hydrogen irratti X barreeffannaa jechuudha. Achi booda koefficientii kana bifa mooliitiin gadi baafnee barreeffannu. Zinkii bira tokko jira waan ta'eef 1 mol jennee barreeffannu. Hydrogenii biras immoo koefficientiin tokko jira 1 mol jennee barreeffannu jechuudha. Achi booda proportionii seetaappii godhannu. Duwwaa tuqaa tokko moolii irra tokko mooliin wal qixa ta'a. Meeqa ta'a jechuudha? X irra 1 mooliidha jechuudha. Asirraa kaanee gatii X'n keenya wal qixa ta'a. Kana kiriskiroosi yoo baay'inne duwwaa tuqaa tokko moolii baay'isu tokko hiruu tokkooti jechuudha. Inni kuni mooliin kun meeqa dhufa jechuudha? Duwwaa tuqaa tokko mol of hydrogeniitu produce ta'a jechuudha. Moolii arganne kana gara giraamaatti deeffachuu dandeenya. Moolii meeqa arganne? N which is equals to small m over capital M dha. Asirraa kaanee small m keenya wal qixa ta'a N times capital M dha. Small m meeqa qabna? Duwwaa tuqaa tokko moolii arganneerra. Kan eenyu? Kan hydrogenii. Molar maasiin hydrogenii immoo meeqa? Baay'isu tokko giraam per mooliidha jenneerra. Moolii bakka kanatti mooliidhaan balleessuu dandeenya jechuudha. Kanarraa kaanee therefore hydrogenii hammamtu produce ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa tokko gram of hydrogen is produced. Hydrogenii giraama duwwaa tuqaa tokkotu produce ta'a jechuudha. Zinkiin giraamni 6.5 hydrochloric acid wajjin yoo wal nyaate jechuudha. Quantity hydrochloric acidiitiin immoo ilaallu.
quantity hydrochloric aciditiin yoo laallu hydrochloric acidii moolii meeqa arganne duwwaa tuqaa 1.37 moolii arganneerra. lakkoofsa jirtu kun 2 waan ta'eef 2 mool jennee jalatti barreeffannaa. Hydrogeniidhaaf hin beeknu X'dha. Koefficientiin jirtu 1 mooliidha jechuudha. Itti aansinee proportionii keenya seetaappi godhanna. Duwwaa tuqaa 1.37 moolii irra 2 mooliin walqixa ta'a. X irra 1 mooliitii jechuudha. Kanarraa kaanee X'n keenya walqixa ta'a. duwwaa tuqaa 1.37 moolii baay'isuu 1 hiruu 2 mooliitii jechuudha. Kana lamaan yoo waliif hirree meeqa arganna jechuudha. X'n keenya walqixa ta'a. duwwaa tuqaa duwwaa 6.85 mool of hydrogeniitu produce ta'a jechuudha. Moolii amma kanatu produce ta'a. Moolii arganne kana gara giraamaatti deeffachuu dandeenya. Maalirraa kaanee number of mooliin walqixa ta'a given mass over molar massiidha jenneerra. Asirraa kaanee given massiin kana maal argachuu dandeenya? Given massiin walqixa ta'a number of mole times molar massiidha. Number of moolii meeqa arganne? duwwaa tuqaa duwwaa 6.85 moolii arganne. Baay'isuu molar massiin hydrogenii meeqa? 1 gram per mooliidha jechuudha. Asitti moolii kana yoo balleessine asirraa maal argachuu dandeenya? duwwaa tuqaa 6.85 baay'isuu 1 giraamiin meeqa ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa 6.85 gram of hydrogen is produced jennee xumuruu dandeenya jechuudha. Hydrogenii giraama duwwaa tuqaa duwwaa 6.85tu produce ta'a. Quantity hydrochloric acid yoo fayyadamne jechuudha. Quantity hydrochloric acid yoo fayyadamne jechuudha. Amma erga bifa kanaatiin adda baafannee jara kana lamaan quantity hydrochloric acididhaa fi quantity zinkii kana wal bira qabnee yoo laalle productii xiqqaa kan kenneenyunni quantity hydrochloric acidiiti jechuudha. Quantity hydrochloric acidiiti. Kanarraa kaanee hydrochloric acidiin maal ta'a jechuudha? Limiting reactantii ta'a jechuudha. Limiting reactantiidha. Akkasumas zinkiin keenya immoo maal ta'a jechuudha? Excess reactantiidha jechuudha. Excess reactantii ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin adda baafachuu dandeenya. Biin immoo maal jedhaa? How many gram of the reactant remain unreacted jedha. Amma gaa asitti excess reactantii fayyadamne jechuudha. Hammamtu otoo waliin nyaatiin hafee kan jedhu adda baafachuudhaaf jalqaba hamma consume ta'e calculate gochuun qabna jechuudha. Mee jalqaba formulaa keenyaa barreeffannu. Zinkii ida'uu hydrochloric acid moolii 2 ni kenna. Zinkii chloride ida'uu hydrogen gaazii jedha. Amma maaltu nuu kenname? Zinkii hammamtuu wal nyaatisa keessatti hirmaate yookaan immoo hammamtu consume ta'e kan jedhu adda baafachuudhaaf asirratti X barreeffanneerra. Molar maasiin zinkii immoo 65 gram per mooliidha jenneerra. Hydrochloric acid immoo giraama meeqatu nuu kenname? 5 giraamatu nuu kenname. Giraama 5tu nuu kenname. Molar maasiin hydrochloric acididha immoo 2 baay'isuu 36.5 gram per mooliidha. Kanarraa kaanee proportionii keenya seetaappi godhachuu dandeenya jechuudha. X irra 65 gram per moolii walqixa ta'a 5 giraama irra 12 yoo waliin baay'attu 73 gram per moolii ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee asirraa gatii X akkamitti argachuu dandeenya? X'n walqixa ta'a 65 gram per moolii baay'isuu 5 giraamaa hiruu meeqaati?
73 giraam par mooliitii jechuudha. Giraam par mooliidhaan balleeffachuu dandeenya. Kana lamaan yoo waliin baay'isnee 73 dhaafirree 4.45 gram of zinc is consumed. Zinkii giraama 4.45tu consume ta'ee jechuudha. Amma consume ta'ee adda baafannee booda hamma otoo wal nyaatisa keessatti hin hirmaatin hafe immoo amma adda baafachuu dandeenya jechuudha. Isa kana adda baafachuudhaaf giraama kenname. Giraama meeqatu nu kenname? Giraama 6.5tu wal nyaatisa irratti kenname. Ammi wal nyaatisa keessatti hirmaate immoo 4.45 giraamatu hirmaate jechuudha. Kanarraa kaanee kana lamaan yoo walirraa hir'isne meeqa ta'a jechuudha? 2.5 gram of zinc remain unreacted jennee bifa kanaatiin adda baafachuu dandeenya jechuudha. Zinkii giraama 2.5tu osoo waliin nyaatin hafee jechuudha. Caarratti immoo maal nu gaafate? How many grams of hydrogen would be produced jedha. Hydrogenii hammamtu produce ta'a jedha. Hydrogeniin productii keenyadha. Productii adda baafachuudhaaf immoo maalirra dhaabbanna isiniin jedheera? Limiting reactant irra dhaabbanneetu adda baafannaa jenneerra. Mee jalqaba foormulaa keenyaa barreeffannu. Zinkii ida'uu hydrochloric acid moolii 2 ni kenna. Zinkii kiloraayidii ida'uu hydrogen gaaziiti. Erga walqixxaatoo keenya barreeffannee booda hydrochloric acidiin limiting reactantidha jenneerra. Limiting reactantidhaa fi moolii meeqa arganne? Duwwaa tuqaa 1.7 moolii arganne. As jala immoo koefficientii 2 jira waan ta'eef 2 mool jennee barreeffachuu dandeenya. Hydrogeniidhaaf immoo X'dha. As jala moolii meeqatu jira? Koefficientiin iddoo kana jirtu 1 waan taateef 1 mool jennee bifa kanaan barreeffachuu dandeenya jechuudha. Achii booda proportionii keenya seetaappii godhachuu dandeenya. Duwwaa tuqaa 1.37 moolii irra 2 mooliin walqixa ta'a. X irra 1 mooliiti jechuudha. 1 mooliiti. Kanarraa kaanee X'n keenya walqixa ta'a. Duwwaa tuqaa 1.37 moolii baay'isuu 1 moolii hiruu meeqaata jechuudha? 2 mooliiti jechuudha. Moolii 1 balleeffachuu dandeenya. Gatiin X keenya meeqa ta'a jechuudha? Kana waliin baay'isnee yoo hirre duwwaa tuqaa 6.85 mole of hydrogen is produced. Moolii amma kanatu duwwaa tuqaa 6.85tu produce ta'a jechuudha. Moolii arganne kana immoo gara giraamaatti deeffachuu dandeenya. Maalirraa kaanee? Foormulaa N is equals to M small over M capital jedhu irraa kaanee jechuudha. Kanaaf M given maasii barbaanna waan ta'eef number of moolii times molar maasiidha jechuudha. Number of mooliin keenya duwwaa tuqaa 6.85 moolii baay'isuu molar maasiin hydrogeniidha 1 gram per mooliidha. Kana lamaan yoo waliin baay'isne meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa 6.85 gram of hydrogen is produced. Hydrogenii giraama duwwaa tuqaa 6.85tu produce ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin adda baafachuu dandeenya jechuudha. Limiting reactantii, excess reactantii akkasumas excess reactantiidhaaf immoo hamma wal nyaatisa keessatti hirmaate hamma wal nyaatisa keessatti toonni hin hirmaatin hafe adda baafachuu ni dandeenya jechuudha. Kana sirriitti hubachuudhaaf fakkeenya kitaaba keessan irra jiru
Gilgaala kitaaba keessan irra jiru akkasumas kitaabilee dabalataa sirriitti dubbisaan isiniin jedha. Mata duree keenya irraa isa lammaffaa ilaallu. Theoretical actual and percentage yield kan jedhu qabiyyee keenya lammaffaa guyyaa har'aati jechuudha. Many chemical reaction do not proceed to give 100% yield for the following reason jedha. Walnyaatinsi keemikaalaa baay'een isaa parsantii 100 gara firiitti yookaan piroodaaktii keenyatti hin jijjiiramu. Isa kanaaf sababa adda addaatu jira jechuudha. Sababa adda addaatu jira. Some reaction generate unwanted product due to side reaction. Walnyaatinsi tokko piroodaaktiin barbaachisnetti jijjiiramu. Sababa maaliiti? Side reactionii yookaan immoo wantoonni hin barbaachisnetti dabalamuudhaanii piroodaaktii barbaannu dhiisanii gara piroodaaktii biraatti jijjiiramu. Kanaaf 100% piroodaaktii hin argannu jechuudha. Walnyaata isa baay'eedhaa fi sababni inni kan biraan others by nature incomplete. By nature incomplete jechuun uumamumaanii reaaktaantiin tokko hamma ta'e wal nyaataniitu gidduu ga'anii dhaabatu. Hin xumuramanii jechuudha. Sababa kanaatiinis 100% argachuu dhiisuu dandeenya. Some products are difficult to collect without loss which reduce the yield jedha. Productii tokko collect gochuudhaaf yookaan walitti qabuudhaaf nu rakkisa. Maal malee qisaasama malee jechuudha. Sababa qisaasamaati immoo bu'aan keenya reduce ta'a jechuudha yookaan yielding yookaan productiin keenya reduce ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee walnyaatisa keemikaalaa baay'ee keessatti parsantii 100 gara firiitti hin jijjiiraman jechuudha. Hammi ta'e wal nyaateetu inni kaan immoo gara waan hin barbaachisneetti yookaan immoo otoo hin xumuramin dhaabbataa jechuudha. Yookaan immoo tokko xumurameetu immoo bu'aan nuti argannu sun qisaasama godhataa jechuudha. Sababa adda addaatiin qisaasamni jiraachuu danda'a waan ta'eef 100% gara bu'aa barbaadamutti hin jijjiiramu jechuudha. Erga 100% bu'aa hin argannu jenneeti theoretical yielding maalidha? Actual yielding maalidha? Percentage yielding maalidha kan jedhamu maal ilaallu? Theoretical yield yoo jennu theoretical yield is a calculated amount of product that would be obtained if the reaction proceeds completely jedha. Kana jechuun theoretical yielding calculatedidha. Calculated amount of productidha. Calculation irraa arganna. Calculationiin kuni erga reactioniin keenya complete ta'eeti jechuudha. Walnyaatisa keemikaalaa keenya fayyadamnee yookaan immoo walqixxaattuu keemikaalaa fayyadamnee bu'aan nuti calculate goonee argannu theoretical yieldidha jechuudha. Kanaaf theoretical yield is calculated amount of productidha jechuudha. And actual yield kan biraan actual yieldidha. Actual yield is the measured amount of product obtained in chemical reaction. Inni kun immoo measured amountidha. Hin safarama. Yeroo walnyaatisa keemikaalaa keenya gaggeeffamu bu'aa hammamii argannee kan jedhu safaraan kan bira ga'amudha jechuudha. Experimentally determined jechuudha inni kun. Experimentally determined yield jechuudha actual yielding. Actual yielding yeroo baay'ee theoretical yield irra xiqqaadha. Sababni isaa actual yielding experimentally determined yield jenneerra. Experimentally determined gaafa goonu sababa adda addaatiin bu'aan keenya xiqqaachuu danda'a. Kanarraa kaanee theoretical yieldidha gadidha jechuudha. Percentage yield is the ratio of actual yield to the theoretical yield multiplied by 100%. Percentage yielding actual yieldii hiruu theoretical yieldii yookaan immoo ratio actual yieldii fi theoretical yieldii baay'isuu 100% jechuudha. Bifa kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti bakka kanatti waan isin hubachuu qabdan sababa adda addaatiin walnyaatinsi keemikaalaa yookaan chemical reactioniin parsantii 100 argachuu akka hin dandeenye. Theoretical yielding calculated amountidha jenneerra. Yeroo walnyaatinsi keemikaalaa gaggeeffamu calculate kan ta'udha. Actual yielding immoo experimentally determined yieldidha jenneerra. Akkasumas percentage yielding immoo ratio actual yieldii fi theoretical yieldii parsantii 100 yoo baay'isne percentage yieldii argachuu dandeenya jechuudha. Actual yielding yeroo baay'ee theoretical yieldidha gadidha jechuudha. Sababni isaa actual yielding experimentally determined yieldidha. Yeroo experimentally measure goonu immoo sababa adda addaatiin productiin keenya qisaasa'uu danda'a waan ta'eef theoretical yieldidha gadidha jennee bifa kanaatiin ilaaluu dandeenya. Kana sirriitti akka hubattaniif mee fakkeenya tokko ilaallu. What is the percentage yield if
24.8 gram of calcium carbonate is heated to give 13.1 gram of calcium oxide jedha. Wal nyaatessi keenya percentage yielding keenya meeqa ta'a yoo calcium carbonatein giraamni 24 ho'e yookaan decompose ta'ee bu'aan nuti argannu immoo calcium oxide giraama 13.1 nuu kenni. Percentage yielding keenya meeqa ta'a jedha. Percentage yielding keenya meeqa ta'a jedha. Percentage yielding keenya argachuudhaaf jalqaba maaltu nuu kenname mass of calcium carbonate nuu kennameera. Calcium carbonate nuu kenname meeqatu nuu kenname 24.8 giraamatu nuu kenname. Akkasumas immoo maaltu nuu kenname actual yielding nuu kennameera. Actual yielding nuu kennameera. Meeqatu nuu kenname 13.1 gram of calcium oxide tu nuu kenname jechuudha. Actual yielding keenya ni qabna. Amma percentage yielding barbaadaa jedha. Percentage yielding barbaaduudhaaf jalqabamee formulaa keenyaa barreeffannu. Calcium carbonate tu calcium carbonate decomposes to calcium oxide plus carbon dioxide. Calcium carbonate giraama meeqa? Giraama 24.8 nuu kenname. Giraama kanatu nuu kenname. Molar massiin yookaan total molar massiin calcium carbonate dha ammoo hanga calciumii ida'u hanga carbonii ida'u hamma oksijiiniin keenya 3 dha. Kana yoo walitti daane 100 giraama arganna jechuudha. Akkasumas immoo maal barbaanna theoretical yielding kan eenyu kan calcium oxide x godhanna. Calcium oxide total molar massiin isaa immoo 40 da'u 16.56 gram per mole graamadha. Gram per mole jennee ibsuu dandeenya. Asirraa kaanee proportionii keenya seetaappaa godhannu. Proportioniin keenya 24.8 giraama irra 100 giraamaan wal qixa ta'a. X irra 56 giraamaati jechuudha. Isa kanarraa kaanee gatii X keenya immoo meeqa argachuu dandeenya jechuudha. 24.8 giraama baay'isu 56 giraama hiruu 100 jechuudha. Kana lamaan waliin baay'isnee yoo hirru meeqa nuu dhufa jechuudha. 13.9 gram of what? Calcium oxide. Gram of calcium oxide arganna jechuudha. Calcium oxide giraama amma kan arganneerra. Amma maal dabalanneerra jechuudha. Theoretical yielding arganneerra jechuudha. Theoretical yielding keenya meeqadha? 13.9 gram of what? Of calcium oxide arganneerra jechuudha. Erga kana arganne percentage yielding argachuun nuni bochuudha. Yielding actual yielding irra theoretical yielding baay'isu 100% jechuudha. Kanaaf percentage yielding keenya wal qixa ta'a. Actual yielding meeqa qabna? 13.1 giraama qabna. Theoretical yielding meeqa qabna? 13.9 giraama arganneerra baay'isu 100% jechuudha. Percentage giraamaan ni balleeffanna. Kana lamaan yoo waliif hirre percentage yielding keenya wal qixa ta'a. Meeqa ta'a jechuudha? 94.2% ta'a jechuudha. Percentage 94.2 argachuu dandeenya jechuudha. Akka sirriitti hubattaniidhaaf mee fakkeenya lammaffaa exercise 1.13 irraa fudhadhe example kana waliin ilaallu. When 21.6 gram of aluminum react with oxygen, 20.8 gram of aluminum oxide is produced jedha. Yeroo aluminemiin giraamni 21.6 oxygenii wajjin wal nyaatu eenyutu uumama jechuudha? Aluminum oxide giraama 20.8 uumamaa jedha. What is the percentage yield of aluminum oxide jedha. Kanaaf
percentage yieldiin meeqadha jedha. Giviniin keenya given maaltu nuu kenname 21.6 gram of what? Gram of aluminum is given. Kan biraa maaltu nuu kenname? Actual yield nuu kennameera. Actual yield in meeqatu nuu kenname? 20.8 gram of aluminum oxide tu nuu kenname jechuudha. Amma maal barbaanna jalqaba irratti? Theoretical yield barbaanna jechuudha. Theoretical yield calculate goona jechuudha. Theoretical yield barbaaduudhaaf jalqaba formulaa keenya barreeffannu. Formulaan keenya aluminemiitu eenyu wajji wal nyaate? Oksijiinii wajji wal nyaate. Maal nuu kenni? Aluminum 3 oxide nuu kenni. Jalqaba walqixxaattummaan keenya baalaansii ta'uu qaba jechuudha. Iddoon kun 2dha. Bakka kana 4 yoo buufanne, bakka kana immoo 3 yoo buufanne, walqixxaattuun keemikaalaa keenya isa kanadha jechuudha. Amma giraama eenyutu nuu kenname? Giraama aluminemiitu nuu kenname. Giraama meeqa nuu kenname? 21.6 giraamatu nuu kenname. Total molar maasiin aluminemiidha immoo koefficientii baay'isuu 27 jechuudha. Giraama. Kan eenyu barbaanna? Theoretical yield kan aluminum oxide barbaanna. Total molar maasiin kan aluminum oxide dha immoo koefficientii baay'isuu inni kuni walitti 102 ta'a jechuudha. Giraama. Kanaaf amma proportionii keenya seetaappi godhachuu dandeenya jechuudha. Proportioniin keenya 21.6 giraama irra yoo waliin baay'atu meeqa ta'a? 108 dhufa. 108 giraamaan walqixa ta'a. X irra yoo waliin baay'atu 204 giraamaati jechuudha. Kanarraa kaanee X'n keenya walqixa ta'a 21.6 giraama baay'isuu 204 hiruu 108. Inni kun yoo waliin baay'ate hirame meeqa ta'a? 40.8 gram of aluminum 3 oxide argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf theoretical yieldiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Theoretical yield keenyadha jechuudha. Mee itti fufnee percentage yield immoo haa ilaallu. Actual yield kan nuti qabnu actual yield ni qabna. Actual yieldiin keenya meeqadha? 20.8 giraama nuu kenname. Maal arganneerra? Theoretical yield calculate goonee arganneerra. Meeqadha inni? 40.8 giraama arganneerra jechuudha. Amma gaa percentage yield barbaanna jechuudha. Percentage yieldiin keenya actual yield hiruu theoretical yield baay'isuu 100% jechuudha. Walqixa ta'a. Actual yieldiin keenya 20.8 giraamadha. Theoretical yieldiin keenya immoo 40.8 giraamadha. Baay'isuu 100% jechuudha. Asirraa kaanee percentage yieldiin keenya meeqa ta'a jechuudha. Percentage yieldiin 50.98 kun approximately meeqa ta'a jechuudha. 51% ta'a jechuudha. Percentii 51 ta'a jechuudha. Bifa kanaan percentage yield calculate godhachuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti qabiyyee keenya irraa keessatti limiting and excess reactant, limiting reactant gaafa jennu wal nyaatinsa reactantii lama hirmaachisu keessatti kan dursee consume ta'e limiting reactant jennaani. Akkasumas immoo quantity limiting reactant walitti kan argamuun immoo excess reactant jennaan jechuudha. Isaan kana lama ilaalleerra. Calculationii limiting reactant dhaa fi excess reactantiin wal qabatus waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Kan biraan theoretical, actual and percentage yield dha.
Theoretical yield gaafa jennu calculated yield jenneerra. Calculated yield jenneerra. Calculationii wal nyaatisi keemikaalaa erga xumuramee booda calculate goonee arganna jechuudha chemical reaction yookaan equation keenya irraa haati. Actual yield immoo experimentally determined yield jenneerra. Inni kun experimentally determined kan ta'udha jenneerra. Percentage yieldiin wal qixataa actual yield irra theoretical yield baay'isuu 100% jennee qabiyyee keenya keessatti ilaalleerra jechuudha. Sirriitti akka hubattanii kitaabilee adda addaa dubbisaa. Kun qabiyyee keenya har'aati jechuudha. Yeroo itti aanutti paartii 14ffaa keessatti unit review exercise kan jedhu waliin kan laallu ta'a jechuudha. Hangasitti namoonni YouTube chaanalii Abdii Akaadaamii haaraa taatan subscribe gochuun hin dagatina. Akkasumas miseensonni Abdii Akaadaamii immoo share gochuudhaan gahee keessan bahadhaan dhaamsa kooti. Learn smart, shine bright. Thank you.